Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleeyyan baga nagayaan gama chaanala keenyaa dhuftan. Waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessituu aruuzaa warra jaansani. Warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun qabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota. Warra waa bobbonsu laffaatiin akaafiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san. Nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek. Guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama. Guyyaan aruuzaa kun immoo namarraa bareedu qaba sheekh. Akka gaafa nuti ijoollee muhaadaraan gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaama gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee. Montaar booci cituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gaba kaa'amtee buufiin afuufamtee hafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tana hin jiru duniyaa gubbaa. Amma meeshaa madraka jaaramu bituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee. Namni osoo darasaa akhlaaqan qabne gaafa sheekatees akhlaaqa qabaachuu hin danda'u. Mee wanta akka isin himu. Taamni kun yoo nefe filmoota aji amma wata makan hanga fuudhee laalaa jecheeni. Yoo nefe kitaaba Imaamu Maalik keessa Tirmizii jee Tirmizii qisuma san. Yoo nefe ma kitaaba Subul Salaam jee Subul Salaam maga fuudhee bakka san kalaala jechuudha. Hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa hin jirre jiru. Osoo maallaqaanis haabanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردنا شيخ خينا شيخ عثمان دري توتو سجنتا قبا سجنتا إسا ليني أشرا قال ديه جرا مي واه شيخ عثمان مال دلقو جرا مالو جوجو جرا حالا خمر رجرا نمني توكو حيوتا في أسوي سان جراني وان سان رجرا بيخون برباچ سالا وان توكو توكو وجيلي غرغدا إسانو جوجو جراني جرا وجيلي تكا إسانو جوجو جراني جرا أردنا براتوتا لكوسي ساني هدو باية تيف سرتيفيكيت خانني جران دراسوتا إساني تيسا قسمت جمانو جاچورا دراسوتا إساني چون عالموتا برسيسا جراني في دراسوتا سجاچو دراسوتا ورا علمي جيسي فتاني جاچورا شيخ عثمان مدورا كان غافدتي nama meeqas bira qubate hanga ammaatti jee gaafadeen ture nama 40 ol qobsiiseetiin jiran anjaanii turani hunga umrii meesaan jiran tana wajjin ogaalaalle hedduu gahee guddaadha. Arrantana sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitis ni jira ustaas munshida keenya qaalii fi jaalatama Najjaash Mahamadis ni jira akkasumatti Sheekh Ibsa Hassanis ni jira Maameenis ni jira namoota hedduudha wajjin jira Haydar Abdii Bilisummaa aktivistii keenya beekamaa jira inshallah mee nama kana taane warra hanga kana taane wajjin waan tokko tokko waan barnoota loo ta'u hayyoota keenyaas waan isaan dalagaa jiran waan tokko tokko irraa dubbachaa deemna keessaafu waa'ee majlisa Sheekh Usmaan jechuudha. Haasoo keenya har'aa kana tartiiba nuu qabsiisi jechuudhaaf Sheekh keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiin dubbisuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi dubbii Sheekh Usmaan taarraan tanaa tanarratti tajjabaatiin oole narraa waa takka illee tajjabbii ni beektaa miti. Sheekh Usmaan kun amalli isaa ربي القرآن خيستي نبي محمد إنك لعلى خلق عظيم جين وإنك لعلى خلق عظيم جين عمل قدك أبدا جين حالا غاري قدايچو نبي صلى الله عليه وسلم أساس بورو أمنتي تناوغوي موان إرقمي فوقاهمو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق جين أن عمل مغاري قوتو فجيشان إرقمي جين عمل مغوتو راف جيشيچو عمل درانو أرجمان قوتمان أوبسي nama wajji wanni jireenya ullummaa wanni adda addaa duraan lafa jirte hawaasa keessaa hagarraa irratti itti guutuuf hin ergamee jee aslitti wanni amantaan dhufteefu amaluma gaarii san guutuudha jechuudha. Sheekh Usmaan irraa waa isinii himaa Sheekh Usmaan kun baachiin boodaati qaraatii keessatti illee umriin illee nurra xiqqaadha. Erguma nuti magaalaa dhufne kana nama guyyaa keessaa qaree baree majlisa dhaabee qaraayisuu eegale dargaggeessa arrageessikki jee jaan nuti nama cufaa wajjin jiraachuu beeknaa jee jaan kan waliitii wajjinis foon nyaanna kan gadiitii wajjinis firii nyaannaa jejan arrageessuun beeytanii gosa waan bararuutii mire lukkuu fa'aa wajjinis firii nyaata firii boqqolloo kennitu nyaata firraa dhiisi waan gurguddaa isaa olii risaa fi kanaa wajjinis foon nyaata. Sheekh Usmaan kun nama akkasiiti nama tawaaduu qabu nama akhlaaqa gaarii qabu waan irraa na gammachiisa keessaa nama hedduutu ilmii qara'ee ilmiin tun aalimni tokko gizee ilmii qara'ee oguu sheekha ta'e waa lama qabaachuun dirqama isaati. Tokkoffaa akhlaaqa qabaachuu qaba. Lammaffaa barattoota ilmii barate san irra gaggeessuus qabaachuu qaba. Mee dura ta akhlaaqaattiin deebi'a gabaabduun ta darasaa harkachuu kana. Barnooti gaafa ilmii qaraanu yaa rabbi darasaa nuu kanneen jechaa qaraana. Darasaa yoo rabbi darasaa qaraasitu tan yoo rabbi sii kanneen malee hin taatu. Ilmiin barteetu yoo rabbi sirraa oofe malee sirraa hin deemtu. Akka jaan ulamaan
namni ilmii baratee barattoota barsiisuun harkatiin ergaa ergamtee bakka hin geenii jedha yookaan shayni ilmii baree fixee osoo hin qaraasifne osoo daawwaatti hin goone taa'u kitaaba cufamee taa'u jechuudha namni tokko raan dubbisi manuma keessatti danda'u jechuudha kitaaba cufamee taa'u ni beektaami kitaaba ciramee masgiida geessan jechuudha yookaan faaya manatti awwaalamee taa'u kan abbaanis ittiin fayyadamu kan namni biraatis ittiin fayyadamu Sheekh Usmaan inaanarra kan maa wajji wal qabsiisee wanni inni jechuu fedhuun barattoota isaasan arkeetiin irra baga barattoota kana rabbi sii kannee wama makiinaan irra nuti binnee geessine fooqiileen achi ijaaramu jirtu wanni Sheekh Usmaaniif akka inni barsiisuuf isaa mijeessa sun takka isa biratti uumaa takkatti ilaalamtu isa biratti wanni jabduu maali beektaa barattoota barsiisu kana argachuudha guyyaa tokko waan sammuu tana keessaa nan baane waan naan jee yaa Jamaal Aliyyi naan jee baran abaluuf naan jee naa himee arjoomina isaa gisee himu jechuudha darasu bakka si jaalatan ta lubbuu fi irra jaalatan ta ilmaanii fi dhalan irra jaalatan saniin muree firraa nama 100 shee baluu kan jennatti hime arjummaa beeku fudhama shayni waan darasaarra jaalatu haadha manaatiis ilmaaniis jiruu jireenyaas makiinaa isaa bitamtus fooqii isaa ijaaramtus hundarra darasarra jaalata dura Sheekh Usmaaniin yaa Sheekh Usmaan baga rabbiin umrii dargaggummaa kana keessatti osoo rifeensi kee laman ta'in osoo umriin teetillee bubbultee kara jaarsummaa achi hin deemin barattoota akka biyyee sirraa baratu kana rabbi sii kannee jaan akka tana nama biraatiif illee akka rabbiin kennuuf hin du'aa godhaaf nama bari yoo rabbi sirraa oofe malee hin taatu namni kun gaafa majlisa teenyu nuti nama kana ni qoosna akka jennuun abalu qaraa oolus qaraayisuu hin danda'u majlisa dhaabee qaraayisuu hin danda'u jennaan abalu immoo inni ammumaa ni qaraayisee jennaan namni nuti akkas jennu sun faan faca'eeti warri nuti itti qoosnu faan irra galee qaraasisu jira jechuudha wanti kennaa rabbiiti tana ta biraa ergaaniin asiin nama biraatiif illee dabarsu tu waan Sheekh Usmaan laallatu Sheekh Usmaan kun nama akhlaaqa qabu ulamaa'ii keessaa akhlaaqa qabaachuusaa gandaa wajji walii galuun beekee akhlaaqa feetii beekee namni yoo akhlaaqa qaban waan si dabaluu fadhu ayyee hedduun ajaa'ibde amma ta'onni irraa ajaa'ibde dubbatte soo qabxii kana biraan kunneen dabaluu fadha ani dhiyeenya dhaqeetiin hawaasa inni barsiisus ilaalee darasaa inni barsiisus ilaalee maktabaa isaatis dhaqee ilaalee wantoota waa lama gurguddoo na ajaa'ibsiise ani amma bakka darasaatti ajaa'ibsiifatte kana irreedduu isheen tokko gaa ilmii fitate ilmiin isaa sun beekamtuu taanaan darasaa numa harkata hanga takka numa harkata jeetii yaada darasaallee ishee kan barsiisan hedduu jira garuu hundarra kana ajaa'ibeen hawaasni bal'aan naannawa kana jiru kun haawwan bar lafa dachii rabbii tana geessu afaan gubbaa guutanii ta'anii akka ijoolleetti akka ijoolleetti xiqqoo fuula isaa dura ta'anii irraa garaan haawwan gurguddaan kunatti jaalala isaan isa jaalatan akkuma ani itti tilmaamuun dhabe waltajjiilee hedduu barxaa nuti pirogiraama wajjin qabne waltajjiilee hedduu nageessee waltajjiilee ifi wali qabeerra nageessee laalee hawaasa san bifa sirna qabuun hawaasa san keessa gabbee hawaasa san barsiisee hawaasa san harka isaa keessa galfatee Sheekh Usmaan jechuun amma ganda sanitti mootummaa hawaasa sanii jechuu dandeessa jaalala isaan hawaasni isa jaallatu irra akkaataan itti hawaasni ilaalu jechuudha akkaataan hawaasni itti isa ilaalu jechuudha wanni kun asliin maalirraa ka'e jee wantoota inni qabu kana namoonni biraa maalirraa dhabanii jettee yoo ilaalte aalimni tokko aalima tahee yoo akhlaaqa hin qabaanne aalimni akhlaaqa hin qabne aalima tahee namni akhlaaqa hin qabne akkuma jedhanii irraa dubbatanii fi wahuma irraa jedhanii dubbatamuu hin qabu maaliif jettee yoo na gaafatte namni si jaalachuun sirraa qara'uun si dhaga'uun si kabajuun hundi bar akhlaaqa jiru yoo akhlaaqa hin qabaanne gaafa barsiisus amala qabaachuu hin danda'u namni osoo darasaa akhlaaqa hin qabne gaafa sheekha teessa akhlaaqa qabaachuu hin danda'u mee waan takka isin himu waan tanas asumaan du'aataa fi ulamaa'otaa fi warra hedduu miidiyaa irratti da'awaa godhu kana biraan naa geessanii akka jaan ulamaan islaamaa akka jaan namni waa sadi dura walitti addaan bahuun taatuu jaan ilmi العلم والعمل به والأخلاق بيكم سكباتشو في اتهجتشو في عمل غاري كباتشون والقبتي دي موان الدان باني جان يو الدان بيو مال جان بيتا عالمني عملا قبل جان علمين سا حقنا ما فيد درة حق يسين نما درتو ترو قد راجع دلي ميديا رن مراچا جرو خود بيا مراچا جرو دلي وان انجيل غندا فيدي غندا الدان بتني ساجو دري كوري مسجداتي ورا مسجدا ولول تشيس شيء يجو درسا في درسا ولول تشيسو شيخا في شيخ ولول تشيسو بيجتنا غرغريسو كون مال ترى إرتي يوجان غروني قبا إجاني قبا أخلاقات ترى إرتي يجو علمي أخلاقن قبني سنيفو ما أتي واني جاتو جرتو أنا أخلاقني
علمي داف خرانجا خرا علمي رديمتو أخلاق إساتين أمتك نوند كنا بوجي جتشو يعني خيسني خرا نمنو تم مخينان تو يو خرا كون جيران اسبالتين تون جيران مخينان تو خرا خرا ديمتي مخينان نمنو ديمو جيرونتو ديمتو مير علمي داف اخلاقني داندي علمي رديمتو اكبر وان جتشو لمان جاني مجرا اي والله ولمان نمني يوني في اخلاقن كباني اكنما خرا داندين قبل ديمو تني بداجان خرا رمقا سري خنافو ونينن اسمانو برتاف برسيساف دعاتاف ورمي ديارت وبرسيسوف دامو بربادو علم نبي صلى الله عليه وسلم وني ربي نرجف اخلاقه جي انما جي اداه تسريت في دي ادوات نسر الا انما عطف وتقديم كما تقدم تورنا في بلاغه قريب بها وني ربي نرجف كان بيتشا كان قفجي انما بعثت وني نرجمه لوتم مكارم الاخلاق حالو مغاري غوتو جچان ارجمه وغادو بچو رحمتك اباچو امانه اباچو نما وجيها لغاري جرا خناف دامسنين نرى سغنتا ارا خنرتي امته خينيا خيساو علماء خيساو دعاة خيساو برتوتا قامو برباك علمين اخلاقا قبني فايا نمن فين خد خوتيتا علمين سيتو فايا تكو من دويفتي تيسين يواتي فني فنت تفيدني وانا من بدات تفيدني بواني قبا بوان قبو خناف علمين عالم الراوني برباچسو اخلاق قباچول برتا الراوني برباچسو اخلاق قباچول خيساو يا برتا دين اسلاما يواتي اخلاقا قباني اينوتو اخلاقا قباتا يواتي الرا اخلاقا قباني يوم اخلاق قبات غافا وانس شاغل قبل غافا هذا منان قبل غافا المان قبل غافا دنيا رتنا ما وجي ولل تنجر يرو خنا خيستي اخلاقا قباني اتي غاف نمان اخلاق قبات تخمي غبابو مت ونينا ارغا ارانتنا اسو ارا خنا رتي دبي شيخ عثمان وجي والقبسيسي امتا دامو برباتو شيخ عثمان وني بكتنا انغي علمي متي وري سر علمي بيخص الدجر قيسر عمري لفر بوليس الدجر من عمري نو علمي دابي خويش كراسفتي لفر ولي رب بولونو ويچو شيخ عثمان اخلاق اسا غاري داني بكتنا غي نمي قاجر خمس جدر انا ما بقچيسو نمي قاجر خغور سد سا دغاي فچو انا ما بقچيسو اما ور خطبانا ما ديريسه بيغوتو رفيسه افما هاسو خسلاغا دبي في غوري ابار اباك نوم يا وجان اباد بتوفي نمني هندي يا اخو خزه توكو يا دد توكو خطباتو غغيفن خطبه ديرتي زاء تربا سد ربو يرو كنته ديوتنا بيخ نما توكو نايمي نما جيجر ابلوت خطبه غودي جي نما تستاد نتبي نبدر هوغا شيني خطبه فيته اكيم الصلاه هوغجي جارسي توكو جار صلاه فادجي الحمد لله جيجي نچنا تاجي جارسي الحمد لله خطب ما وخرب نمد ما وسين جارسي خرب بنت نور خطب بنت نور الحمد لله عبد الله بن مبارك كجي نحن الى قليل من الادب احوج من كثير من العلم جي علمي الدور وترى ادب تقا قباچو ترى جمناجي ار غدان ما علمي هوريتي ادب دبي ار غدان ما وري ميديا ربه وان نمني همبرتين افان وان سالا وان نمني دبن ند حاسوخون خيوچي اسجته ان الله لا يستاجي ما ادلا سدل الفتخون وني ني دبي بر ناموستي دبي بر علمي غدو قباتيت ناموستي دبي اني اكخكشي عثمان كان ربي خيسا ترسيسو وان غافچو فدا يا شيخ ايه ساخلاق الراي على تلو راسو جرتا علمني على تلو قبچو راسو جرتا انا موريني شيخ اركته كداينا كان دينغ سيفاده هتو تيفنا تخنه وان سلا هجته سنرت تيفن ايا واسا كنا جيرو في جيرين اسا چالاوا هند چالا تيفنا تخنه اسا سني فجچو اساتي اما حواسا سلبو مره جالتا وانا جايبه وندر لبو اسا كمتت حواسا جالني تو كوي برسيفتا نغي فدو توني اخلاق اما حواسا كنا واغدون قبان برسيسون قبان من اساتي في بكمت برسيسون جنتو ندو دفقات ميلا لا فديرتو سنديمه غند خنا تك تك من اساني تك تك دقه بيغشيني حاون سلا برسيسون هوند الى مناتي تك تك بي والله علمو اساني انغي سجادتن جالتن كم نمني الى حدي ثاني حواسي كيس جالت برما اخلاقته لون نمني تو اخلاقته له سلام تاسر نمانجي غند خنا شاشا وجيت وجراچو وانجراتي غرو اما بكني جيروتنتي تبرا مكتبه إسا ليتي يرتنا فكاتا مكتبه خي خير نقول خسائر قدام مكتبه والله خسائر قدام والله اركيدين جرا mana kitaaba isaa san dhaqeeti ilmi namaa tokko kamitti umrii tanatti kitaaba diraan wali qabuu danda'an waan qabu hunda hangam takka xiyyeeffannaatti kannaan hatta takka takka gaggureetiin gaafadha kitaabni kun yoon fi filmoota aje amma waxxoo makanaan gafuudha laalaa jecheeni yoon fi kitaaba imaamu maalik tirmizii je tirmizi isuma san yoon fi ma kitaaba subul salaam je subul salaam gafuudhee bakka san kalaala jechuudha
hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa hin jirre hin jiru. Osoo maallaqaanis haabanii wanni sun yoo nufi gara miliyoona 30-50 taate malee achi gadi hin taatu. Waan itti dalagu walii bar. Waan naggaduun walii bar. Anamma namni tokko kamitti akka uummata dandeeytuma maktabaa kana walitti qabuu danda'een hangam takka xiyyeeffannaa kanneen nama argisiisa. Takkaa waan ajaa'ibaatiin si maati. Waan ajaa'ibaa takkaa namnummaan kitaaba haga Sheekh Usmaan irraa bitee jiru. Sheekh Usmaan irraa waan inni ajaa'ibeen kitaaba irratti jechuudha. Sheekh Usmaan makiina sibiin jaanii maallaqa guran takkaa kitaabaan bitata yookiin majlisaan jaaraa yookiin immoo shintibeetii darasaatiin tolcha. Nama bar kitaaba bituu dhufee galgala gizee na bira bulu halkan kitaaba keessa bulee kitaaba keessa deemaa bulee kaan fuudhee kaan xaala'aa bulee kaan laalaa bulee akkasuma ganama bee darasaa qaraayisu bar dirdawaa buleeti ganama subiidhaan bee kan makiinaan qabne jechuudha. Wallaahi al'adiim kan khijiban ta'in ammas rabbiin narra gaadha. Dirdawaa buleeti halkan guutuu kitaaba laalaa bulee harrafin akka bulee ganama akkasumatti dirdawaa irraa minibaasiin dirree xayyaaraa galee harar dirree xayyaaraa galee guyyaa san darasaa qaraayisaa oolu. Waan inni ijatti yaan arkan siima beek. Kanaaf annin gabaabsa jecha kana jeetiin irraa bu'aa yaa darasoota keenya. Wanni haasee feeto. Mas mee manuma inni jaare kan manuma inni jaaru jiru kana keessa deemeetii ilaa. Lafa inni qabee tara keessa deemeetii ilaa. Waan akkamii wallaahi an Sheekh Usmaan duraan miidiyoo irratti hin xiqqoo beekama lee hedduun beeku ture. Miidiyoo mara lallabasaa kana jechoota anjamaa katabaatti inni jiru hawaasa bashannas waan hawaasa san dhugumaan gorseedha miidiyaa irratti ja'an eeganaa galee eegaan isa dhaqe. Mee mana san fooqi 8 jaaru deeman anje liiftii itti godhee jiru. Majlisa beeka baadiyyaa keessatti bara fooqi mana tokko jaaruun bara rakkinan qabu. Fooqiin nama sodaachifti bara. Mana tokko jaaruun rakkinan qabu. Lafti bal'inniisi ani namoota beenyi biyya sanii waliin baasan dallee san jaariin fixu dhagaye. Amma nuti wanni jennuun hanga baabinatti kana wajji wal qabatee lubbuu tiyyaa fi barastoota akka kiyyaa yookaan ustaazota akka keessanii yookaan sheekota biraatiif wanni nan dhaamu. Yaa darasaa ilmii barattu. Yaa warra ilmii qara'u. Wanni nan isinii dhaamu. Ilmiin akhlaaqan qabne faaya biyyee keessatti awwaalame. Warqii biyyee keessatti awwaalamte. Warqii biyyee keessatti awwaalamte waan namaa gootu ni qabdi. Yoo arraa akhlaaqan qabaatin namni gaafuma akhlaaqa qabuuhu gaafuma akhlaaqni namni gaafa darasaadhaa gaafa akkin hunjaan gaafa dur majlisa jiru jechuudha. Namni gaafa darasaadhaa sunnaa dhiisu gaafa gandaggale fardi dhiisaa hunjaan. Namni gaafa darasaadhaa amala darasaa wajjin hin qabne gaafa biyya gale maatii wajji hawaasa guutuu wajji nama tokko wajjin amala qabaachuu hin danda'u jaan. Kanaafuu hawwaniin barattootaaf dhaamu yaa barattoota akkuma ilmi barattanitti akhlaaqa baradhaa. Namni bara nama tokko salafarraa akka jee namni ilmi isaa tawaadu'a isaaf hin ideeyin niyyaa isaa fattashuu jee bara maaliif akka barate silaa ilmi irree tawaadu'a siffiduu qabdi mi ilmi rahmata siffiduu qabdi adilii siffiduu qabdi. Amma nuti yeroo hedduu jechuudha dooyina nama barate fakkeessan nuyina nama barate fakkeessan akkasuma ammas nama amala hin qabne nama barate fakkeessan waan jaammee uummata kaan isinii himaa dubbiin tun jijjiiramu qabdi jechuuf hin dubbadha malee dubbii dubbatan illee miti. Darasaa hanga dhiirti dhuftuu ragaa tahaa jaan darasaan humna hin qabdu jechuuf himeera. Lola seeneeti ulee harkaa darbinaan darasaa tasbee asheetaa lola 40 seetaa jee jaan namichi darashaan itti darsee. Waan namaa sa'an tolle dhee jennaani gurbaan darasticha dhee jaan maaliif darasticha dhooyte jennaan khee khafii nan gargaaru sa'a kana bakka inni dheedu haadan jijjiiruu fi wanni namaa sa'an tolle ta darasaa achi maalii jee jaan. Kanaaf dooyinummaa oguu fakkeessan sheekha kabiira galaanni fuudheeti beeka dubbiin fakkiidha malee dhugaallee miti. Fuudheeti bar osoo sheekha harka kennadhu jennuun itti harka nuti galaanni kuteeni haadha manaatiin jennaan sheekni hoodhoo malee kennii malee hoodhoon beeku sheekha harka hoodhoon jettanii sheekha harka kenni jettanii abbaa mana qiyyaa isumaan na jalaa kuchiisee jette jaan namittiin jechuu jaarsa galaanni irraa fuudhee dubbiin tun hundi siitu dhugaa miti jijjiiruu qabdan laal namichi akka gartee namichi jeesan jechuun bar namichaan mana keessatti haadha manaatiin xiqqoo inni isin okkolaa isin ijjatana waan agarree bal'aa innaaniin mana keessaa namuu akkan qaqqabuu jeen jaan akkasillee akkanutti hin taane amala barataan amala jijjiiruu qaba. Irra obsa namni qabu isa ta'uu qaba. Namni bar akhlaaqa jechuun waan sadii beeki obsumaa fi waan namni simiidhuu irratti obsuu fi jecha gaarii namaan jechuu fi ammas tee azaaqee namarraa qabachuudha. Akhlaaqni kana bira hin dabarree beeki. Diin addiin huwa akhlaaq kanan jaa egaa saani tokko dheedaan lafan fixu jaanii Sheekh Ibsaa jira ogeessaa fi hayyuu dubbiidha warra akka gaarii dubbatu ammas ustaaz Ahmed Najjaash faa jira kaan silaa shufeerri makiina oofu jira shufeerri waan nuti haasanu illee dhaga'iin makiinaa oofu malee makiinaan akka jette jaan laal akka jaan namichi shufeeraan akka jeen araba beeyte fakkir jeen
وحاسب جن أن كل سائق مجنون إلا أنت شوفير رندي مرات هذا سيميلي سقف فيا كسد ديمتي واتكاسين دقيفتين مرقابتا سنجين أتياسو خيوفي خنافوغا إن شاء الله والله أريد دوغا مني غم تشوكن واسو سيسا وان بريد غري نما دي لسنا غري إجا بريد دوسنا غري حواسا دي لسنا غري يو حواسا سواني ساني رسو جرات يو هركاك اللي يوم ما تاتي بلي وني ساني رسو جرتو تكتي ترى كفاية راركي ربي ريسك سبيشال كوني بيجي مدرت تو آخرنو أنغرا خيام في تدي هاسوني هاسو مجر أني تيمنا هاسي شيني والتجي تنرى دابدي تيمنا توكو خايسين إن دبتين جياتو دبدي أتشبودا هنكينوتا أرجع ريفي والتجيلة تاني هندرس الراوك أبون دبتشو في الأشياء تيمنا قرتي دقته وما مكمل يودو إساسا دبتني ما كيسن رافورا دوتر شيني كليلي هراري تلي غلطون فتش بربارنا كمان لفتو سنبي هراري كليلي جل جرتي بيه دتشي إثيوبيا تنا خيستي خميستي غافتو كدتشي كسب بلورك دتشي خيس بدو كاميرا نمان ركبني ميلانو كخيس دم تيولي دولت ماله دولتي ولا دعوندن سجلي للبدي ولا دعوندن ديسو لفتنا شيني إفي عمري نما تكوبي أخي دت عمري دتشي وانجيسو شيني دتشي إسابودا أبو خدان لكويسو دنديسو إسلام أفود odoo manni tokko irra ijaaramu baate dachii san irratti kilaasiin takka ijaaramu baate dachuma san qofa fuudhee odoo dhiise wallahi waan silaa namni tokko umrii isa dalaguu qabu dalaga ishee laffaatii inni waan san irra laffe dhaqeetuma namni dachii san laalee gatii kennaaf ni beekama laffaatii keessaa mul'ataa jechuudha hangam takka kan biiroo deddeebi'e hangam takka qaama mootummaa amansiisuudhaaf kaartaatti baasee sheekha lafa san baadiyyaa san keessatti kuni sheekha hawaasni islaamaa guutuun majlisa nama hundaa qaba ammoo laffaatii akka sheekhaa san sheekha qofaa qaba laal wanna dabre kana keessatti hatta yeroo carraa arganne waggaa 30 kana keessatti illee dachii bal'ifnee fudhachuu taakka tullurra waa jaaruu aadaan godhanne nuti wani teenya ni mul'attee itti dhiifne waatu bakka tulluu san geettu eekas amma tullurra ol yaa'ee achirratti tullurra waa jaara mul'ise ammas bal'isee qabataa jechuudha akka hawaasa kana fakkaatutti amma gara fuulduraatti illee sheekotiin teenya dachii mulawwahii hin fudhatina dachii kaaree dhibbaa masgiidaaf hin fudhina bal'isanii keessa fiiganii hoggaa hafuurri itti cite jechuudha hoggaa hafuurri jidduutti hafuura baafatee amma dachii Sheekh Usmaan qaban san irra deemeetiin xarafa irratti sheekha akkasitti sheekha wajji deemnee daawwannee garaan dadhabnee aboo isa kuttan jennee walii dawallee wal barbaanne fakkeessuun jenna dhaqaa keessa deemaa laala dachiisan isinillee ni beektani wanni sun waan hin agarree taariika keenya keessatti takkaan dalagamanii takka tana tabiraa waltajjiilee gizee nuu gootan waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessituu aruuzaa warra jaansani warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun kabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota warra waa bobbonsu laffaatiin akaafiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama guyyaan aruuzaa kun immoo namarraa bareedu qaba sheekh akka gaafa nuti ijoollee muhaadaraan gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaamaa gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee montaar boo ciccituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gabas kaamtee buufiin afuufamtee hafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tan hin jiru duniyaa gubbaa amma meeshaa madraka jaaramu bituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee montaarboon portokoolaan dhufuu qaba waltajjii gizee sheekotii gurguddoo tana afeeru madrakni sagalee taakka dhaamsachirraa dabru san waltajjii jechuun hiikkansa namoota dhufee achitti wal gahu san hanga kanaa wal bareechaa jechuudha sagalee bareeddu us jechuu nama feesisu hoggaanii fi sagaleen tolte jechuudha amma sagantaa madraka sheekha Sheekh Usmaan Sheekh Abdulatif Mattanillee khalee waliin irra walle sheekh madrakni sunillee madraka bareedaadha sagaleedhaan jechuudha ammoo madrakni sunillee hawaasa san akka fakkaatutti waltajjiin tolchine tana qofaa miti madrakootuma keenya ka deddeemnu hunda nama yeroo jalqabaatiif waan haaree fidee waltajjii tolchee nu garsiise hin agarre takkallee abbootiin qabeenyaa hawaan kana dalagaa godhattee jirtu yoo jiraatti dhaamsi sirritti haa dabru dhaamsi sirritti bakka haa gayu hogga muhaadaraan godhamte akka viidiyoo keessaa bareeddu nu godha akka hogga waraaban namni laalu godha sitaaraa diimtuu gizee hunda laxxafee namni waltajjii islaamaa akkas godhuun qabnu keessummaan gizee dhufte akka dinqisiifatan ta'uu danda'u qabdi meeshaan jiddugalli takka bitamtee wanni kun waan laafaadha ammoo waan nu boonsu waan nu bareechu wanni kana odoo godhamtee gaariidha akka waliigalaatti itti beeka ammaan tanaan mata duree Sheekh Usmaan san keessaa xiqqoo ol tarkaanfadheetiin waan waliigalaa ganama lafatti haasa'u turre waan kana nuti hundi akkasitti waan kanarraa dubbachuu fedhee mee
jaarmayuma itti jirtan cinatti majlisoonni walit dhufee hawanna nu godhu tabiraan ma sheekh takkatanii idaadhu jechuudha gida keessumaa afeerratan majlisni keenya hedduudha dhaamsi akka wal jalan dabarre akka sagantaa leenjii taatu dura amma gaafa diriiraa tana keessa muhaadara gaggeessu ture nuti amata 20 way muhaadara keessa madarakoota kana gubbaa jira madaraka gaggeessuun baar laal nama tokko afeerra amma Sheekh Jamaal Aliyyi warra gaafa sana afeeramu keessaa sheekha yoo afeerre amma Sheekh Jamaal Aliyyi isa cinaan bohaarsaa nama nashiidaa tokko cinatti afeerra ji yoo namni dirama dalagu tokko jiraate sagantaa jechuun hanganoo bakka guyyaa irraa nama kana oolchaa jechuudha dhaamsi itti qophaawa baatii takka dura baatii lama duratti himna sagantaa kana qabna haayoon teenya hubannoo darasaa akkana waan akkana darasaan barumsa irratti kan nu cimtu baatii takka boqonnaa godhu deema yoo taate jecha baatii takkitti tan akka lafan teenya irra nu qophaayi sheekha jaanii nama akka nama amansiisu hadaawaa dhaamsa bareechee dabarsu tokko yoo nama tokko cinatti hidhaanii nama lama kana yaammatanii namni kan majlisa biraa dhaqu deeme akkana kanatti anima yaada khiyyaabite protokoola nama 50 olif fidanii namni irra guddaan aaree galu kana madraka hundarratti waan kana nu mudata waan kana odoo dhiifne odooni fi namoota bebbeekamaa diidam soddom bakka takkatti afeeranii hundinuu daqiiqa lama yoo dubbate guyyatti madrakni tokko za'ameek nagumachi oolee galaa jechuudha wachi itti baaftan kaafa goo tikeetatti murtan tikeete yoo nama lama murtan nama gandarraa yoo tokko afeertan nama kana daqiiqa 40 yoo kennitaniif olmayni guyyaa tokko gayaadha